lammiileen biyya sanii irra jireessi irratti hirmaatanii fi wareegama guddaa itti kafalan waan ta'eef akkaataan naaritiiviin asitti dhiyaatu takkaa'u seenessi gama Itoophiyaa irraa gama mootummaa Itoophiyaa irraa dhiyeessu kun madaa kaleessa akka hooqee fi ka uummata laalaa keessa galche akka ta'e barbaachisaadha. Kanaaf gama Eertiraatiin mormitoota dabalatee mormitoonni sila sirnicha loluu barbaadan yookiin akka cal'isan dirqaman yookiin dhumaatu sirnicha bira akka dhaabatan godhe jechuudha. Akkuma barreeffama keessa kaasetti ufumaa kanin ija kiyyaa arge warra dur jaarmaa jaabaa jedhamu keessa yookiin Shaabiyaa keessas qabsaa'aa turanii mootummaa amma jiru kanaan wal lolanii biyyaa baqatanii gasati afur dura barakaanis bara wayyaanis kan argu sirna kana mormaa turan amma manguddoota beeku manguddoota kiraanchii qabatanii deemanidha. Manguddoonni kun kiraanchii qabannee mishigii keessa deemnee lolla malee sadarkaa jedhanii arganii jechuudha. Jijjiirama waggaa lama keessatti uumame jechuudha. Maaliif kana jaa arsii bulaan tokko kiyyaa biyyees dabalatee akka waan uummanni Eertiraa ililchee bulchiinsa Isaayyaas kan waggaa 30 maalii kan waan ifateef baasii garuu waggaa laalle kanallee akka xiyyeeffataniin barbaada. Baasiin biyyoota lama Itoophiyaan diinagdeen isaa guddaadha, galiin isaa guddaadha, baasiin immoo akkasuma guddaadha. Biirokiraasii hedduu guddaa ta'e qaba. Liqaa biyya alaa guddaatu irra jira. Baajata waggaa qabnu keessaa parsantii 40 liqaa kafaluudhaaf oolchina jechuudha. Sanbira dabre immoo caasaan Ihaadeeg irraa dhaalame kan amma jiru kun kan itti amane hogganaattis ta'e paartii itti amane achi keessa jiru osoo hin ta'in dalagaadhaaf jecha qofa achi keessa jiru waan ta'eef gaafa galiin keessaa hir'ate kan biyyaa fi sirna ganu ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Malaammaltummaan sirna guddaa ta'e itti fufuun immoo mataa isaatii qabeenyi biyyaa harki guddaan waan mootummaan barbaadu osoo hin ta'in waan namoonni dhuunfaa barbaadaniif waan ooluuf kunis gaagama mataa isaa qaba jechuudha. Gama Eertiraa fudhannu akkuma reefu jee maallaqni gatii galiin isaanii baay'ee xiqqaadha. I don't know tokko 20ffaa Itoophiyaa yoo ta'edha GDP'n isaanii. Garuu baasiin isaanii xiqqaadha. Loltoonni isaanii achi keessa jiran kan mindeeffaman lakkoofsaan baay'ee xiqqaa irra jireessi naashinaal sarviisiin achi keessa jiran jechuudha. Malaammaltummaan baay'ee xiqqaa jira. Kanaaf maallaqni mootummaan lolaaf oolchuu barbaadu takkaa'u hojiirra oolchuu barbaadu irra jireessan akka Itoophiyaatti kan qisaasamu osoo hin ta'in kaatamu osoo hin ta'in lolarra kan oolu ta'uu barbaachisaadha. Liqaa hin qaban ofirra. Liqaa yoo jiraate baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan dippiloomaasii laalaa adeemu gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaan waggoota 20 bara 2000 kaasee amma 2008tti absolutely dominate goote Eertiraa. Eertiraan gaanfa Afrikaa keessattis addunyaattis akka moggeeffamu akka dhiibamu qoqqobbiin adda addaa akka irra kaayamu olaantummaa irratti argattee turte. Amma IGAD keessa bahutti geessee jira Keeniyaan bara sun keessa. Baroota torban kana dippiloomaasiin Itoophiyaadhaa laaffataa, dippiloomaasiin Eertiraa immoo wayyaadha. Dippiloomaasii biyya tokkoo akkaa'u dhageettii dippiloomaasii biyya tokkoo wantoonni cimsan, wantoonni jabeessan biyyi takka humna dippiloomaasii guddaa qabdi, dhageettii dippiloomaasii guddaa qabdi. Yookiin akka horattu kan isii taasisan wantoonni gurguddoon tokko cimina waraanaati. Cimina waraanaatii fi tasgabbii keessoo strong security. Tumsa loltummaa